Labsii lakka 255 muraa 2016 kutaa 3 keewwata 18 aangoo fi hojii bulchiinsa aanaa seerota birootiin kan kennameef akkuma eegametti ta'ee bulchiinsi aanichaa keewwata xiqqaa tokko kaffaltiin itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibirri galii hojii qonnaa yeroon akka sassaabamu ni deeggara ni hordofa bakka rakkoon jirutti akkaaffii sirreeffamaa ni fudhata akka fudhatamu ni taasisa. Keewwata 18 keewwata xiqqaa 2 ragaa lafaa gosa oomisha waliin gosaa fi baay'ina beellada qonnaan bulaa horsiisee bulaa yookiin gamise horsiisee bulaa akka aanichaatti jiru qaamni aangoo qabu qindeessee akka qabatu ni taasisa. Sirni qabiinsa ragaa ammayyaa'aa ta'e akka diriiru ni taasisa. Keewwata 18 keewwata xiqqaa 3 ragaan kadaastaraa lafa akka aanaatti jiru safaramee qaama aangoo qabuun akka qindaa'u ni taasisa. Labsii lakka 255 muraa 2016 kutaa 3 keewwata 19 aangoo fi hojii bulchiinsa gandaa seerota birootiin kan kennameef akkuma eegame ta'ee bulchiinsi gandichaa keewwata xiqqaa 1 ragaa lafaa fi qabeenya beeyladaa tokkoon tokkoon qonnaan bulaa horsee bulaa fi gamise horsee bulaa ganda isaa qabu qaama dhimmi ilaalu waliin ta'uun qindeessee ni qabata. Keewwata 19 keewwata xiqqaa 2 kaffaltiin itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibirri galii hojii qonnaa yookiin yeroon akka sassaabamu ni deeggara ni hordofa bakka rakkoon jirutti tarkaanfiin sirreeffamaa akka fudhatamu ni taasisa. Keewwata 19 keewwata xiqqaa 3 ragaa lafa gosa oomisha waliin gosaa fi baay'ina beeyladaa qonnaan bulaa horsee bulaa yookiin gamise horsee bulaa gandichi qabu ni qabata. Qaamni aangoo qabu qindeessee akka qabatu deeggarsa barbaachisaa ni taasisa. Labsii lakka 255 muraa 2016 kutaa 3 keewwata 20 aangoo fi gahee hojii sassaabaa galii seerota birootiin kan kennameef akkuma eegametti ta'ee sassaabaan galii tokko kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibiraa galii hojii qonnaa harcaatii tokko malee yeroo ta'e keessatti ni sassaaba. Maallaqa sassaabeef nagahee seera qabeessa ni kenna. Maallaqa sassaabe yeroo murtaa'e keessatti galii ni taasisa. Keewwata 20 keewwata xiqqaa 2 nagahee sassaabbii kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibiraa galii hojii qonnaa of eeggannoon ni qabata. Keewwata 20 keewwata xiqqaa 3 hojii hojjeta gabaasa yeroo yeroon qaama dhimmi ilaaluuf ni kenna. Keewwata 20 keewwata xiqqaa 4 rakkoon humnaa ol ta'e yoo mudate malee harcaatii sassaabbii kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibiraa hojii qonnaa ganda isaa mudatuuf itti gaafatamummaa ni qabaata.